fawaaya tokkam jirtanii haala daabbootti hojjetan. Kuni daakuudha, kuni zayitiidha, kuni soogidda, kuni qimamii gurraacha abbaa soodaa dhabitaanii, kuni irshoo kaameraadha, kuni sukkaara, kuni paaking paawudar. Asittan bukeecha kunoo bishaan qopheechee jira isiniin jedha. Bukeecha kana walitti makanna saanii tokko irratti kaameraa, sukkaara, abbaa soodaadha, qimamii gurraacha, soogidda, paaking paawudar, zayitii, saambood waliin geenye bukeechuudhaadha isiniin jechuu barbaada. Nuti bakka amma waliin geenyaa bukeechinaa jechuudha. Bishaan akkasii dafika. Sige. Keenya kana fakkaata kun bukeechaan jira. Yeroo bukaa'ee tolchutti immoo walitti deebinaa ammasitti. Zayitii itti gootanii zayitiin akka hin qabanne sin jala akkatti itti diddanii galakkisa. Amma lixiin keenya kana fakkaata. Lixiin keenya kana fakkaata. Amma lixii keenya bukaa'ee jira. Sararnaa jechuudha. Tarree ejjechisa. Lixiin keenya kana fakkaata. Amma nani tolchaa jechuudha. Yoo daabboon bilchaate immoo walitti deebina. Mummureetan sirriitti argisiisaa jechuudha. Kaameraa keessa beekta walitti deebina bakkaashii. Fakkaata daabboon keenya kana fakkaata kunoo obboloota koo laalaadha. Laala. Kana fakkaata daabboon keenya. Koo kana fakkaata. Viidiyoon isinitti tole share, like, subscribe godhuun warri haaraan jechuudha. Kunuula keessumoonji argitanii kana fakkaata daabboon koo isiniin jedhuu barbaadanii kunuula.